dhaga'uu fi fiduu dhufuun garaagarummaa qaba. Fiduun jennu maal fide? Dubbii fide waa qabatee kanatti waa harka nu kenne waan fiizikaalii moo dubbii waaqayyo irraa dhageef. Waaqayyoon Waan keenya fiizikaalii gooftaan miti keenya tokko. biin koo fiizikaalii miti. Okay, point maratti waliin faagallo jechuu kiyya. Okay. Yesuus fadha ofirraan dubbatu waan waaqayyoon abbaan itti hime komaandii isa godhe ajaja waaqayyoo ergaa san dabarsaami. Dabarsa miti ofiisaa iyyuu Oh my God. dabarsa miti. Dabarsa Okay, miti amma fakkeenyaaf ani yoon si ergadde waan ergaatiyya waan an si erge san naa bittamoo waan an sin ergatin san bittee dhufte. ergamaa kee kan ta'etti wanta ati na ergiteen bitee dhufa ergamaa kee yoon ta'e. Birri si kannee dukkaana abaluu dhaqi sukkara kiiloon kana bitee yoo sin jedhe barbare bittamoo sukkara bittee dhufte. Isin ajajameen bitee dhufa. Goobas Ergamaa kee yoon ta'e. Yesuus Kiristoos ergama waaqayyoon biyya lafaatitti ergeete saba kan akka barsiisuuf dukkanarraa gara waaqayyootti akka yaamuuf barsiisaa ta'e karaa ta'e jireenya ta'e waaqayyoon isa godhee isa ergee uummata akka barsiisuuf miti barsiisaa ta'e biyya lafaa waan dhufeef. Eeyyee. Barnoonni san barnoota eenyuti eessaa fudhate ogummaa san eenyurraa fuudhee dhufe barnoota inni barsiisan kan isaati moo kan waaqayyo abbaati. Kan isaati moo kan waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaa namatti kan nu barsiisu. Yeroo siin jedhu waaqayyo. Afaan Oromoo siin galu barnoonni inni barsiisu dubbiin inni barsiisu dubbiin an dubbadhu kan kootii miti kan isan ergeetiin jedhu. Isa ergeef hojjetaa jira. Kan isa ergee. Okay, waan inni hojjetu san kan isaati moo kan waaqayyo abbaati. Kan waaqayyo abbaati. Abbaa jechuunis. Waligalle. Thank you. Amma gara waaqayyo abbaa deebu. Waaqayyoon abbaan ofii isaatiif of ibse moo qaama biraatiif isa ibse. Waaqayyo abbaa kakuu moofaa keessatti kan isa ibse raajoonni ibsaniiru. Innis ofiisaa ibse. Waaqayyo abbaa. Raajoonni waan waaqayyoon abbaan itti dubbate gara ergamootaatiin by the prophet angels gara itti ofii isaatiin itti of ibsee dubbatamu akkanuma lafaa kaaniiti waan waaqayyoon hin qabne dubbatan barnoota sana isaa fudhan raajoonni beekumsa sana isaa fudhan. Raajoonni waaqayyummaa waaqayyo warri argan waaqayyoon ibsan inni waaqayyoo dhaadhaan. Eenyutu arge? Raajoonni. Raajota kamtu waaqayyoon arge? Macaafa Isaayyaas raajichaa Museerraa kaastee yoo ilaalte. Museen waaqayyoon ni arge? Isa waaqayyoorraa fuudhee dubbate. Argeen siin jedhe boo waan argan hin jedhin kaa dubbii sana barnoota amma fakkeenyaaf barsiisan tokko yuunivarsiitiitti waan inni si barsiisan barnoota san fudhattee deemtee barsiifta hojii irrattis barsiisuu irrattis gartee itti deemtaami. Yoo mirkaneeffatte. Waaqayyoon raajota waaqayyootu barsiiseemi. Ani tokko ta'uu jechuu isaa ana malee waaqayyoon biraa hin jiru ana dhagaa Museen yoo saba Israa'el barsiisu barnoota kana isaa fuudhe. Waaqayyoon tokko ta'uu isaa fuudhe. Eenyutu tokko ta'uu goobas. Waaqayyoon abbaan ani waaqayyoon ana malee hin jiru ani tokkichuma abboomii kurnan keessattis ana bukketti waaqayyoo biraa hin godhatinaa jedhe number 1 and the commandment 10 commandment keessa jira jedhamu hin jiru. Waaqayyo abbaa? Waaqayyo abbaan ani waaqayyo isa kophaa si uumee jedha ana malee waaqayyoon biraa hin jiru ana bukketti waaqayyo biraa hin godhatinaa jedhamu hin jedhu. Hin jedha ajaja kuuman keessa jira. Kakuu moofaa keessa waaqayyo abbaan ani namaa miti jedhamu hin jedhu. Eenyutu? Waaqayyo abbaan nama miti. Kan namaas miti. Okay, goobas waliin finne. Yesuus Kiristoos wangeela kakuu haarawaa keessatti ani nama jedhamu hin jenne kallattiin qaal direct speech. Foon uffatee waan bahee jiruufu ani nama jedhe. Goobazii foon keenya raadiyaan foon siin hin jenne waan fadhaa uffatu hayyee. Maaliif akkamiin saree narage waan si gaafadhe anis fooniin uffadhe Yesuusis foon uffate sibiila hin uffanne okay. Anis foon uffadhe harmee xiyyaarraa dhufe Yesuusis harmee isaarraa foon uffatee dhufe miti. Haadha xiyyaarraan dhufe abbaa kiyya sparmiidha ture gadaameessa haadha xiyyaa keessattiin foon fudhadhee dhufe okay. Yesuus immoo hafuuraan foon fudhatee dhufe. Adam biyyarraa nama foonii ta'e moo nama sibiilaa ta'e? Nama foonii ta'e biyyarraa nama foonii ta'e. Abbaan isaa eenyu Adam? Waaqayyo uumaadha. No abbaan foonii ta'u. Abbaan foonii jiru jalqaba ilma namaa jalqaba kireet kan ta'e. Kireet ni qaba abbaa ni qaba. Abbaa foonii wayii simmoo spermii jedhamu hin qabu. Sababiin isaa. Okay. Jechuun maatu wasa okay karaa biraatiin walii jechuun ansi ashannafuuf deemuutti hin jiru. Waan wangeera jiruun dubbachuu jira.
Atis akkuma itti walii galu. Aadam haadhaaf abbaa ni qaba. Hin qabu biyyarraa uumamee nam jalqaba. Waan fedhe irraa uumamu. Anis isparmii irraa hin uumamee nama anis. Aadam nama moo namaa miti. Anaaf ati nama moo namaa miti. Namadha. Biyyarraa uumamne moo isparmii irraa uumamne bishaan dhangalaarraa. Inni sun karaa waaqayyootiin ispermii irraa uumamne. Goobas nama taane moo nama hin taane. Nama taane. Eenyu nama nu godhe. Waaqayyoodha. Goobas Aadam biyyarraa uumamee miti nama ta'e moo nama hin taane biyyarraa. Nama ta'e. Eenyutu nama isa godhe. Waaqayyoodha. Goobas heewwan biyyarraa uumamte moo isparmii irraa uumamte maalirraa uumamte heewwan. Heewwan biyyarraa sin uumamne ispermii irraa sin uumamne. Eenyurraa uumamte. Qaama dhiirarraa moo dubartiirraa argamte. Dhiirarraa argamte. Nama taatee argamte moo bineensa taatee argamte. Nama taatee argamte. Goobas eenyutu si argamsiise. Eenyutu waaqayyoodha kaa. Goobas Iyyasuus Kiristoos Maryamarraa argameemi. Nama ta'e argame moo waaqa ta'e argame. Maaliin argame jettuure maaliin argame siin jenne boodura naa deebisa waan argame siif hin hima. Maaf rabtaal taree no jechuun amma naa deebisa gisee kana dhufte. No. No jettee miti kaa. Please na dhaggeeffadhu. Ani yeroo si dubbadhu si qofaami uummanni nu hin galtiif feetu didii feetu deebisa. No dubbataan jiru maqaa keessa illee walla dubbataan jiru. Maqaa kee Abuu Mu'aaz maqaan kiyya. Tamraat. Abuu Mu'aaz. Okay Goobas Yesuus Kiristoos Maryamarraa nama ta'e dhalatee moo waaqayyo ta'e dhalate. Maaliin dhalate? Qaama saalaatiin dhalate dubartiirraa. Maal nama ta'e dhalatee moo nama ta'e hin dhalan? Yesuus Kiristoos Maryamirraa nama dhiira akka kiyyaa ta'e dhalate moo waaqa ta'e dhalate? Maaliin dhalatee maaf hin deebisne? Waan dhalateen siin gaafadha. Nama ta'e dhalatee siin jedheera bar. Nama ta'e dhalatee siin jedha boo. Kan Maryamirraa dhalate san. Okay kan Maryamirraa dhalate san dhiira moo dubartii? Dhiiradha. Dhiirti san nama moo waaqa? Yoo si dubbiseewu. Naan dubbisin ragaa sin gaafanne nama kan Maryamirraa dhalate san kan Maryamirraa dhalate san naan dubbisin. Maalirraa dhalate isa jedhu macaafni kaa'ee jira. Gaafii afaaniiti. Dhiirti san nama moo namaa miti? Waaqayyootu foon uffatee bifa dhiiraan dhalate. Naaf iddaboo waan si gaafadha naa deebis. Ragaa naa kennita waan siin jedhe ragaan si gaafadha boodara kan Maryamirraa dhalate san dhiira moo dubartii? Abadan hin deebisanii bar. Maaliif hin dhiiradha? Yesuus Kiristoos bifa dhiiraaf na dhaabbadhu anis bifa dhiiraati. Bifa dubartiitii miti. Dubartiin si fakkaadhe atis dhiira. Waan siin jedhe kan Maryamirraa dhalate san dhiira moo dubartii? Is he a female or man or she or he? Eessi dhiiradha. Dhiira. Dhiirti san nama moo waaqa? Nama ta'ee dhalate. Dhiirti san dhiira naan jette. Dhiirti san nama moo waaqa? Waaqatu nama ta'ee dhalate. Fidi ragaa waaqaatu nama ta'ee dhalate kan jedhu. Dhaggeeffadhu afaan Oromoo ni beektaati afaan Oromoo maal Oromoo Ingiliffaa soita. Oromiffaan haasa'amman danda'e shiishumaan danda'a. Waaqaatu nama ta'ee dhalate kan jedhu naa kannita. Waaqaatu dhaggeeffadhu. Amma dhalate na dhaggeeffadhu. WAAQA waaqaatu nama ta'ee dhalate waaqaatu nama ta'ee dhalate kan jedhu fidi sii fudhadha gooftaa kee. Ishee kana amma waaqaatu nama ta'ee dhalate. Siin naan jedhe waaqaatu nama sanuu dhiira ta'ee dhalate kan jedhu san fidi goobazii. Jecha ishee kana barbaade. Kanumaan barbaade. Jecha ishee kana. Sii jedhe kan jecha jechuma teette. Namatu waaqa ta'ee dhalate kan jedhu. Waaqaatu nama ta'ee dhalate. Okay, afaan Oromoo si gala? Naa gale. Maaliin siin jedhe? Waaqaatu nama ta'ee dhalate kan jedhu qaal baqaalii. Qaal baqaal. Give it to me. That's it. Yesuus akkana si jeetiin gooftaa si fudhadha amma. Akka kanatti yoo inni akka kanatti dhufe malee namantu. Akkanatti si hin amanu yaa. Amanu baattuun dhiistaa malee akka kanatti qaal baqaalii. Ni jira jecha kun. Ani hospitaala keessaan jala namatti lallabuun feene. Waaqaatu nama barate tokko nama barate maa waan hin jirre wangeera maan akka jibde duuba. Maa akka jibde. Bifa kanaan akka qaal baqaalii. Ni jira
Ayyees hin gaafadhu. Okay, Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaan dhiira moo dubartii Waaqayyo abbaan? Ati maal jettee fudhatan jettuun? Dhiise boga bazi mee kabira taa'u. Nama zibira taa'u sana kan obboleessa kee taatus abbaa kee taatus. Okay, dhiifama ani isiniin jaalladha dhugaa isin arrabsutti hin jiru. Is the Father of the heaven, is the Father of the heaven, is he a male or woman? Wal gargaara homa. Wal gargaara hafuura Wal gargaaru miti inni maal jedhee fudhataara nama jedhee fudhataara. Ani moq ani jecha Yesuus irra Yesuus ani nama kan jedhu Yesuus dubbii Yesuusin fudhadha. Dubbii Phaawulosin. Ati gaaffii tokko si gaafadhee. Kana naa deebisi dura. Waaqayyoon nama ta'e kanaan jettee please naa deebisi. Maqaa gooftaa keetii naa deebisi dura. No gaaffii gubbaan hin gaafatan. Gaaffii. Jecha ammati qaalii akkas jettee kana woordi ba woordi hinaa fidiidha. Hingenaa galeera. Anaatu eenyuun arge Tamraat kiyya. Anaatu Waaqayyootu nama ta'e dhalate jee moo atiitu jedhe naan. Eenyuun aan jedhe. Jecha gaaffii kee isa dhumarraa jecha kallattiidhaan fidi kan jettu sana waan jetteefi. Na dhaggeeffadhu akka irra deebiinsi gaafadhu. Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii sin jennaan dhiira naan jettee. Dhiirri dhalate san nama moo nama akkasi kun haleeluyyaa maqaa isaatiin bahi jedheen. Akkas abadan sabboontu jirtu ummata fayyaa hin qabne jiran. Waan keedamasi dalagaatii jettiin deefe. Hente akkanuma isin akkana. Waan fayyaa dhabneesi dhibannu mataallee nu dhukkubeen beeku. Waan sammuun namaatu furan ofiifuu beeku gartee oofee aadamirraan heewaanirraan bishaan keenya bishaan dhangalaarraan nama waaqatu nama godhe. Gizee Yesuus dhufe hin deebistan leeboo achi jedhama ardichi. Beektaa gooftaa Yesuus illee gaaffii gaafatame hunda deebisaan ture.